akkam jirtu ijoollee fayyaa keessanii ijoollee baga ayyaana arafaa yookaan idala adhaa kan barkum tokkoof 446 akka lakkoofsa hijraatitti nagaaf gammachuun isiniin gahe egaa ijoollee adaadoon keessan har'a bashannanaa jirti eessa jira beektu ijoollee isinitti himu ila isinitti himu dura isinimatti yaadetuma na egaa ijoollee egaa adaadoon ijoollee eessa akka jirtu isinitti himuuf deemtii qophaayaa duraan dursa baga geessanii baga geenyee gandi bakki amma itti argamu kun gandisaa na jalaa badee natti himi leemmuu diimaa ganda leemmuu diimaatiin jira gara Boqqojjii deemaa jira achi ga'uudhaaf Boqqojjii ga'uudhaaf jechuudha xiqqishoo manna hafa kiiloomeetira 9 garuu san dura dudurii bareeddu takka isinitti hima achumaanis immoo bakka jiru kanas sirriitti horii keessa deddeemee loowwan tissaa achi booddee waan jiru waliin haasofnaa qophichi qophii addaa kabaja ayyaana idala adhaati nafaana tura. Kotame wayini isinitti hima leello hinaafi kaadaadoon bakka bareedaa deemte ilo gandi kun horsiisa loowwaniitiin ni beekama aannan illee akkanatti jira mee wayini ilaala kotta baga geessan Babase kajelche gara horati ayyaka yaayileeto anana kabeetti hora warri hora beettani jedhee eebbisee mise Oromoon horii bobbaasee katame leelloon garuu inuma hinaaftus akka barbaadde ijoollee adaadoon bashannanaa jirti har'a kottaa ganda leemmuu diimattiin argama odudurii mi'aati isinitti hima ayyaanicha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u kottaa nafaa ijoollee akkam jirtu naga'uma har'a adaadoon loowwan illee tissiti akkam naga'uma jirta naga'uma akkam ila odeeffadheetu maani gandi kun maal jedhama jedhee gaafadhe leemmuu diimaati leemmuu diimaati garuu jalatti aanaasaa leemmuu bilbiloo gandisaa immoo leemmuu diimaati aanaa leemmuu bilbiloo ganda leemmuu diimaa baay'ee namatti tola maaliin beekama gandi kun waan baay'eedha horiinis hin beekama amma tokko tariiti immoo oomisha adda addaatiin beekama kottu mee leelloon anki jibeeni aannan illee akkana jiraan jedheen asitti Dhugumatti aannaniinis ni beekamti. Ni beekamti. Aannan kana watti gurra buustani eeggachuun kanafu. Leelloon lala maqaa aannanii dhahee miti fidinaan jetti hundaafuu loowwan tissaa nama. Haa ta'u amma achumaan tiksaa achumaan immoo fooliidhaan beekama aannani. Akkasitti anka jedhu maqaa adda addaa qabu miti halluma isaaniitiin. Halluma isaanii kana maqaa adda addaa qabu. Mee natti hime isaanumaan bara kottume. Kottaa ijoollee oduun durii booddee itti fufa. Oromoon horii bobbaasee qajeelchee gara horaatti. Akkam jirtu? Naan dhufaa isin biras. Amma tamirraa eegallu. Haadha silaa nan beeka gurraattiidha. Lakkin beeku ila na waraanaa'u kottume kun naattaa si'i kaamaan irraa fagaatta leelloo na hin haftu kunoo maal eeban nama waraana dhiisi gaadhiis akkasuma miti eessaa dhuftee akkam nagaa namaan jedha gurraacha barruu maaliif gurraacha barruu jedhame gurraacha barruu ka uumama uumama gatii ta'eef egaa immoo akkanatti uumame maqumatti moggaasteetu bifuma isaa kanaaf fudhatta gurraacha
barruu tokko jedha qabaa ijoollee. Ishee xiqqoo tana la. Isiin sodaadhu biran dhaqa. Isheen sodaatu. Arraa barruu. Arraa barruu isheen xiqqoon tun immoo. Achumaanis ijoolleen isaa baran jedheeti. Arraa barruu. Keessummaan beektuun dheessitee isheenoo. Ka ishiin jala jirtu tunoo. Isheen sun immoo arraa. Arraa. Kottu gaa. Maaloo na dheessaa jirti. Baay'ee namatti tola. Ayyoo bira dhaqu. Silaa halluu baay'een barsiisaa ijoollee kaas keessa jiru baay'ee miti. Gurraacha barruu, arraa barruu. Ay naaftu. Egaa ijoollee qophichi qophii addaa kabaja ayyaana Iidal Adhaa sababeeffachuudhaan qophii adaadoon isiniif dhiyeessaatiin jirtudha. Achumaanis kunoo gara boqojjii deemaan jira jidduutti garuu as goree waa gaggaafachaa jirra. Ayyaanicha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u kottameen deemna. Oromoon horii bobbaasee qajeelchee gara horaatti lawwanti isaa jirtu. Akkam jirtu? Baga jiraattan isinis. Nagaumaa. Akkam jirtu? Nagaumaa. Jirra kunoo. Akkam jirtan? Baga jiraattan. Namatti tola. Teenyaa sofnu? Maal rakkoo qaba? Isin dhaabeetiin hin haasa'u? Taa'ame. Teenyaa ishii hin teenya. Akkas. Laleellooni. Baga jiraattan. Baga jiraattan isinis. Akkamire? Nagaumaami? Eenyu maqaan keessa? Maqaan kiyyaa Joorgee Haayiluu jedhama. Eenyu? Joorgee Haayiluu. Joorgee Haayiluu akkam namatti tola. Joorgee Haayiluu eenyu? Haayiluu Garoo. Garoo eenyu? Namatti tola. Sumaani gara boqojjii deemaan ture. Qeen kun natti tolaan konkolaatarraa bu'eetumaan maalii fi leellottis ijoollettis hin agarsiisu jedheetumaaniin bu'e. Ganda Leemmuu Diimaa. Leemmuu Diimaadha gandi keenya. Asuma dhalattanii guddattanii isin? Asuma moo? Dhalannee. Namatti tola. Amma maal gochaa jirta? Amma horii eegaa irra kunoo. Ijoolleen hin jirtu? Hin jiru hin baratu ijoolleen. Hin baratu? Meeqaffaafaa baratu? Tokko 11 tokko immoo xiqqaan tokko 6 barachaa. 6 barachaa jira waayee. Kun immoo fixanii kun baankii hojjechaa jira. Jabdichi akkammoo barsiistudha. Akkam namatti tola. Baay'een kabajaayu. Baay'ee namatti tola. Aga isaan dhufanii kanuma hojjechaa gargaartu jechuudha. Akkasumatti gargaaraa jira. Mee akkami amalli isaanii ijoolleen teessa? Shaggaadha ijoolleen tiyyaa amala gaarii qabu. Namatti tolu kaa. Isinumatu gaariidha ijoolleenis. Loowwan irraa faayidaa akkamii argattan mee amma isin? Amma aannanii kun amma sa'a kanarraa sa'a kanallee amma hin elmamu malee kun amma laaluu gahee jira. Amma isaan irraa aannan isaanii hin geechina mana aannanii. Bakka kaannan tirishanis hin bahu isa olillee kan ba'an hin jiru kan sadiis bahu hin jira isa mana aannanii geeffanne manattis dhadhaas ayibis bakka hundaa fayyadamna. Mee amma ijoolleen akka sirriitti baraniif barbaada. Ijoolleen magaalaa baay'inaan waa'ee loowwanii hin beekan. Bu'aan isaan irraa argannu hedduudha mitiire. Aannan isaaniin dhunnaa aannan irraa mooyyuu baay'ee argannaa miti dhadhasaa ta'uu itittuusaa ta'uu aannan irraa arganna. Garuu amma fakkeenyaaf re'een ji'a meeqatti dhalti? Ji'a sadii. Ji'a sadii? Sadii hin beekani re'een qabnu. Kan loowwanii wanatti himame? Kan loowwanii ji'a 9tti dhalti. Akkuma namaa moo? Akkuma namaati isaa. Ijoollee dhageettanii miti waan addaati irra leelloo atillee bari. Kan sa'a ji'a meeqatti dhalte? Ji'a 9tti dhalte jechuudha. Ji'a 9 guutuu eeguun dirqama. Bu'aa baay'ee arganna jechuudha isheerra. Maaltu isin gammachiisa amma ijoollee keessanirraas? Ijoollee keenyarra wanna baay'ee nu gammachiisa ka. Too baratanii too galan baay'eedhas nama jedhu wanna baay'ee baratanii galu waan baay'eedha kan nama gammachiisu. Baay'ee gaariidha. Baratanii fixanis immoo nu gargaaraa jiru kunoo amma warra hojii qaban baratanii fixanii nu gargaaraa jiru. Waan baay'eedhaan nu gargaaru ka. Baay'ee gaariidha isiniif haa guddatanii bakka ga'anii. Atillee eebbifamii qaba. Amiin. Kanatti nu gara nu faana haasoftee eebbifamii qaba. Ayyee galatooma. Tole. Dhiifama ka horiin deemnee miti isin jala. Mee ijoolleen illee achi deemee xiqqishoottisseet oduu durii sanitti fufna. Qophichi qophii addaa kabaja ayyaana Iidal Adhaa sababeeffachuudhaan qophii isin biraan ga'aatiin jirrudha. Leelloo koo namatti hin tolure.
Waa'ee gaariidha. Achi deemna kotta. Kanumaan dhaabbadheen ka. Leelloo inaasisu wanni hin goone hin jiru. Haa ta'u hin dhukaasuu miti kan. Yoo fiiganii natti dhufan amma oduu duriin isinitti hima. Ijoollee oduu durii reef isiniin jedhe san isinitti hima. Kotta as buluuwwan bira taa'e namatti tola. Baba akkam kotta. Bareedaa tokkoon argadhe. Eenyu maqaan kee? Bashaa. Bashaa eenyu? Kuubaa. Kuubaa eenyu? Taaddasaa. Taaddasaa noo? Gondoo. Gondoo noo? Ibiddoo. Ibiddoo noo? Urgaa. Urgaa noo? Kot deebisiif kenniif galata. Egaa ijoollee amma akkuma reef isiniin jedhe oduu duriin isinitti himaas taa'eetumaan na eeggadhaa akkasirratti. Tole egaa ijoollee akkuma reef isiniin jedhe aanaa Leemuuf Bilbiloo ganda Leemuu Diimaa keessatti adaadoon keessan argamtee jirti. Oduu duriin isinitti hima isiniin jedhee mitiire jalqabuun eeda. Ilaa ijoolleen nyaata farkaa qabdan yookaan nyaata fixaa yookaan immoo lafa kaa deemaa kaayaa. Ilaa isheen diimtuun sun hin jeeqin taa'ime. Qophooftanii baay'ee gaariidha. Oduu durii gadi goorinaan jettanii baay'ee gaariidha. Egaa ijoollee dur jedhan leenca tokko jira ture. Leenci kun rafuu jaalata. Dhugaa. Haantoonni xiqqoon takka illee mooyyuu bakkuma inni jiraatu san jirti. Leenca kana baay'ee sodaatti. Garuu guyyaa tokko leenci osoo rafee kurruufaa jiru jedhe osoo inni rafeetumaan kurruufaa jiru hantuunni xiqqoon tun fiffiigaa dhufte leenca kana hin tuqxe. Inni dammaqaan jiru ammallee dhufte hin tuqxe. Dammaqaan jiru achi booda maal gootee seetan ijoollee? Isarraan baatee gishee isaa kanarraan gabbuuti ammallee ol baate osooma isiin taphachaa jirtu akka tasaa leenci hirribaa dammaqe achi hantuunni xiqqoodhaa mitire hin qabate. Amma gaa ijoollee hirrifattee miti hin kirkirte harkuma leencaa kana keessatti akkana hollatte maaloo obbo leencoo nan nyaatin guyyaa tokko anuu si fayyaduu danda'a nan nyaatin jetteen. Laaleeti amma tana nyaadhaa dhiisee ilkaan kiyya keessaa iyyuu hin baatu jedheet achi darbate. Achi galatoomi obbo leencoo guyyaa tokko gargaarsa kiyya argachuu dandeetta anillee si gargaaruu danda'a galatoomi jettee achi badde. Achi obbo leencoon waan nyaatu barbaacha bosona keessa akkas jecha osoo deemu warri bineensota adamsan ni jiru miti. Qabatan leenca kana kiyyoo isaanii keessatti galchanii haadaan akkana rarraasanii mukarratti ol fudhatan. Yeroo kana leenci baay'ee rifate kiyyoo kana keessa akkaataa itti ba'uu barbaade ijoollee. Dhaggeeffataa jirtu miti? Baay'ee gaariidha. Achi akka tasaa hantuunni sun osoo maachiin deemaa jirtu leenca kana argite. Obbo leencoodhaa miti? Maal ta'anii asirra koran jettee hin laalte. Achi muka isaan irratti
rarraasan sanirra suuta jettee ol baate obbo Leencoo maal taatan jetteen kunoo kiyyoo kana keessatti na galchaniitiin akkana na rarraasan jedhe na gargaarii jedheen achi booda ijoollee ilkaan hantuutaa maali baay'ee qara qabaa miti gootee haadha isaan ittiin qaban san nyaattee kuttee ciccirtee leenca san achi keessaa baafte achi obbo Leencoonis edaa bakkitti wal gargaaran jira galatoomi jedheen obbo Leencoonis Antonis immoo baay'ee gammadde isinis akka isa gargaarte waan baay'ee gammaddeef obbo Leencoo rakkoon qabu jetteen egaa ijoollee oduun duriitiyya tanuma maal barattamme oduu durii kanarraa waan gaarii irraa barattanii jirtu miti baay'ee gaariidha egaa wal tuffachuun gaarii akka hin taane kun na fayyadaa kun nan fayyadu jettanii nama tuffachuun gaarii akka hin taane bakka itti nama gargaaranis waan jiruuf nama kamuu kabajuu jaalachuu wal gargaaruunis immoo gaarii akka ta'e ni bartuu jechuudha egaa ayyaanni amma kabajaatiin jirru ijoollee ayyaana Idal Adahaati miti yookaan ayyaana Arafaati miti egaa ayyaanni Arafaa yookaan Idal Adahaa ummattoota musliimaa biratti yookaan hordoftoota amantaa islaamaa biratti kan ittiin beekamu wal gargaarsaan kalama qabu tokko kennee kasadii qabu immoo lama kennee takkitti ofiif hambifatee nama hin qabne gargaaraa ayyaana dabarsanidha egaa ijoolleenis yoo lama qabaattan tokko kennuudhaan hiriyoota keessan gargaaruudhaan jaalachuudhaan ayyaana kana dabarsuun barbaachisaadha asiniin jedha egaa ijoollee kun qophii addaa kabaja ayyaana Idal Adahaa sababeeffachuudhaan oduu durii gaarii adaadoon isinitti himteedha ayyaanichi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u qophiileen hafan itti fufuu isin jaaladha ayyaana gaarii